Ashama jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabduu baga jiraatanii anillee nagaa kooti isiniin jedha arra jechuudha akkamitti viidiyoo dheeraa istoorii godhachuu dandeenya tokko deebisee immoo jechuudha akkamitti namni nuti hin barbaanne tokko istoorii keenya akka hin agarre gochuu akkatti dandeenyu fi deebisee namoonni baay'een akka istoorii keenya akka argan gochuu fi namoonni xiqqoon arguu akka danda'an akkamitti akka gochuu dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha fakkeenyaaf yeroo istoorii godhannu sekendi 25-26 qofa nu kenna jechuudha garuu sa'aatii barbaanne daqiiqa barbaanne akkamitti akka istoorii feesbuukii keenya irra godhachuu dandeenyuun isinitti agarsiisa jechuudha warroota hin beekneef isinitti agarsiisa agadhuma na hordofa warroonni haaraa gara YouTube koo dhuftan subscribe godhaa iddoo kana irratti mallattoo ishii kana ol kan jettu irra godhaadha barnoonni guyyaa guyyaan barsiisuu isin bira ga'a jechuudha haala kanaan danuun keessa subscribe naaf godhaa jirtu galatoomaa isinan jaalladha isinin jedha barnoota haga hammaatti isin darbe argachuudhaaf iddoo viidiyoo jettu kana tuqaa seenaa irraa baradhaa viidiyoolee hedduu jira seenaa irraa baradhaa wantoota gaaffii isinitti ta'e koomentii godhaa viidiyoo koo laayik godhaa akka namoonni baay'ee arganii irraa saniif laayik gochuu hin dagatinaa isinin jedha kana isinin jedha amma gara barumsaatti isin dabarsa yeroo baay'ee Facebook irraan jechuudha istoorii nuti godhannu sekendi 25-26 tana qofa nu kenna jechuudha kana osoo hin taane akkamitti viidiyoo dheeraa istoorii keenya irra sa'aatii amma barbaanne daqiiqa amma barbaanne akkamitti akka godhachuu dandeenyuun isinitti agarsiisa jechuudha gadhumaana waliin tura messengerii keessa seennetu messengerii irra viidiyoo dheeraa amma barbaanne irra godhachuu dandeenya jechuudha mee amma isinitti agarsiisa erga meseejii keessa seentanii messengerii dhuma namaa tokko keessa zim jettanii seentu jechuudha mee amma fakkeenyaaf keessa seentaniitu viidiyoo istoorii godhachuu barbaadda sanirra gadi xuqxu jechuudha maal gootu iddoo tanarra xuqxu kunoo suuraa akka nama itti erguu achirra gadi xuqxu yeroo akkatti tuqxanii viidiyoolee sin qabdanii akkasitti sinii ba'a jechuudha galarii keessa sin geesse amma yoo barbaadan isa daqiiqaa 10 isa sa'aatii meeqaa oo barbaadan irra gadi tuqxanii jechuudha amma viidiyoo tuqee as gubbaarratti iyya waan ta'eef mee fakkeenyaaf tokko as keessaa of fidu fakkeenyaaf yoo dhumanii tokko asirra gochuu hin barbaadu jechuudha ibsanni gadda amma jechuudha fakkeenyaaf isa daqiiqa 3 kana woni irra godhuu barbaadu achirra tuqxaniitu maal gootu edit kan jedhu kana tuqxu amma yeroon isarra tuqee viidiyoon inni iyya waan ta'eef kanaaf hin dhiise mee suura tokko irraan gadi tuqee sin agarsiisa fakkeenyaaf kuf viidiyoo ta'e asirra tuqxu amma viidiyoo ta'e achirra tuqxanii yeroo akkasitti sinii ba'u maal gootu iddoo kanarratti jechuudha akkanatti sinii fida sinii jechuudha yoo amma fakkeenyaaf asirra tuqne nama sanitti ergamaa jechuudha maal gootu sin iddoo kuno istoor jettu kanarra tuqxu iddoo mallattoo ida'u tanarra tuqxu sanaa booda viidiyoon keessan ni deema jechuudha istoorii gubbaa asirra tuquu dhiiftaniitu iddoo asirra tuqxu amma suura isinitti agarsiise yoo viidiyoo asirra fide yoo viidiyoo isinitti argisiise akkata sagalee isiniif qabu maaliif iniyya waan ta'eef viidiyoonii kanaaf akkuma viidiyoo tas suura Jawaar kan isinitti agarsiise asirra tuqxu sanaa booda yeroo tokko gadi tuqxu yeroo lama tuqnaaf viidiyoo lama ta'e istoorii keessan deema waan ta'eef viidiyoo kana yeroo asirra ida'u tanarra gadi tuqxu sanaa booda istoorii irra sin deemaa jechuudha yeroo akkasitti sinii deeme haala kanaan istoorii daqiiqaa amma barbaadda sa'aatii amma barbaadda istoorii irra godhachuu dandeessu jechuudha messengerii keessanii sinii gala jedhee yaadaa jechuudha haala kanaan sirreeffachuu dandeessu akkamitti immoo nama nuti hin barbaanne tokko istoorii keenya akka hin agarre gochuu dandeenya akkamitti namni fireendoliin keenya qofti akka argan gochuu dandeenya akkamitti immoo yoommoo barbaanne namoonni baay'een akka argan gochuu dandeenya kan jedhuuf istoorii Facebook keesseenna ergaala kana Facebook keesseenye fakkeenyaaf viidiyoo irra godhan isaan irra gadi achirra sarara sadantan irra tuqxanii akkanatti sinii baasa jala kanatti yeroo akkanatti jala kanatti sinii baasee edit story kan jedhu kun ni jira kunoo mallattoo qulfii as gubbaarra akka namni hin agarre gochuu jechuudha nama tokko saa ta'u akka namni story keessa hin agarre achirra tuqxu amma akiyya public irra jira public irra godhachuu barbaadan namoota hedduutu arga
namni aaddi keessan jala jiru ni argaa. Namni aaddi keessan jala hin jirre namni feesbuukii keessa sarchi godhee yoo dhufe in argaa jechuudha. Feesbuukii stoorii keessan abbaa barbaadetu arga. Namumti aaddi keessan jala hin jirre illee yoo akka carraa piroofiilii keessan jala seenee ilaalu stoorii keessan ni arga. Laayikis ni haa godhuu baatu abaluu salaaluu baattaniyyuu in argaa jechuudha. Nama saadda baasuu baattaniyyuu yoo immoo friends jedhu kanarra immoo gadi buttanii keessanii akkasittiin irratti channel kan jedhu tuqxanii namoota aaddi keessan jala jiru qofa arga. Only your Facebook friends jedha kun jala kanatti. Kanaaf asirra gootan namoota friendii keessan qofa arga namni biraa hin argu. Asirra gootan immoo namoota abbaa barbaadantu warri followii keessan jara warri aaddi isin gaafatan illee arguu danda'u jechuudha. Kuni kanaaf akkaataa isinii galee jedhee yaadaa jechuudha. Fakkeenyaaf namuma tokko irratti taaggii yoo gochuu barbaadan immoo namni biraa akka agarre stoorii keessan nama takkas haa ta'u nama lama irrattis taaggii yoo godhuu barbaadan nama kaan dhoskuu barbaadan maal gootu iddoo kanarra tuqxu kostoom kan jedhu kanarra tuqxu yeroo achirra tuqxan nama taaggii irratti gochuu barbaadan sanirraa amma fakkeenyaaf kanarratti taaggii godha achirra duubatti deebitu asirra dhufa. Amma stoorii keessan nama takkittii tanatti argaa jechuudha. Raayitiin as jirti yoo barbaadan immoo nama lamarra akkasittiin tuqxu amma nam tokkittii kana qofatu stoorii keessan arguu danda'a jechuudha. Nama irratti taaggii gochuu barbaadan sana. Malee namni biraa hin arguu jechuudha. Iddoo kana nama taaggii irratti gochuu barbaadanii iddoo kana immoo friendoliin keessan akka muluun arganii iddoo kana immoo akka namni kamiyyuu stoorii keessan argu taasisaa jechuudha. Idiin stoorii kan jedhu kunoo jala kanatti immoo ni jirti daalachooftee akkuma argitan kunoo jalatti ishiin kun immoo nama dhoskuu barbaadan stoorii keessan amma fakkeenyaaf nama kanan dhoskuu barbaada waan ta'e achirra tuqeen as deebi'a. Kunoo iddoo kanatti idiin stoofiroom siifan kan jedhu kana namni kun amma stoorii koo hin arguu jechuudha. Sinii gala miti asitti nama stoorii keessan kanaaf jechuudha. Haala kanaan puubiliikii akka namni baay'een argu friendis akka namni aaddi keenya jala jiru qofta akka argu edit stoorii nama dhoskuu barbaadan stoorii keessan nama takkas haa ta'u lamas haa ta'u nama stoorii keessan akka hin agarre feetan iffeene tokko irratti dhoskuudha. Iddoo kanarratti immoo nama barbaadan tokko nama lamas haa ta'u taaggi irratti gochuu. Taaggi yeroon jedhu suruma namni takka lama akka stoorii keessan argu gochuu jechuudha. Amma asirra hoon godhee nama tokkittii qofatu arga. Nama naan irratti taaggii godhe sana booda friendoliin namni kamiyyuu arguu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Sinii gala jedhee yaada. Kana fakkaataa barnoonni akkasiniif galuu abdiin qabaa. Yoo gaaffii qabaattan koomentii naaf godhaa, laayik naaf godhaa, viidiyoo koo isinii tolee sheer waliif godhaa isiniin jedha. Akkasittiin sirreeffachuu dandeessu. Akkasiniif galuu abdiin qabaa. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.